Kunoo haaluma argitan kanaan biddeen koo tolfadhee waliin gaadheen jira. Waan inni bareedu ilaalaa. Dhugaa baay'ee tokko bareeda jechuudha. Haala kanaan hundasaa tolchee waliin ga'ee jira. Tolee, nagaa faraarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi kabajamtoota ifa jireenyaatu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii. Anis nagaa fayyaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa keessan taatanii baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jechuun jaaladha. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu weelkaam isiniin jedhee jira. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii sabskraayibii laayikii sheerii gochuun dagatiina akkasumas yaada qabdan komentii jalatti naaf ka'aa isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoon koo guyyaa har'aa jechuudha. Akkaataatti biddeena hojjetannu duqeetii irraati jechuudha. Akkaataatti hojjetannu isinittin agarsiisa akkuma argaa jirtan jechuudha. Kuni raacata isaadha jechuudha. Raacata isaa galgala irshoodhaananii daakuu xiqqoo walitti rukutee bulchee jechuudha. Amma kunoo akkuma argitan bishaan isaa irraa calalaan jira jechuudha. Yeroo irshoodhaanii raacata isaa hojjetanii bulan kun akka kanatti bishaan irraa wanni ta'a jechuudha. Akkuma argitan bishaan isaa irraa gannaqee jira jechuudha. Amma bishaan isaa erga irraa gannaqee booddee daakuu qopheeffadhee jira jechuudha. Daakuu duqeetii jechuudha. Kanaafiyyuu daakuu sana amma gara kanatti dabalanna jechuudha. Daakuu cal jedhee ani warroonni kaanii abidda irratti ho'isanii itti fayyadamu. Ani garuu abidda irratti sillee ho'ifnee raacata isaas illee irshoomaa fi bishaan itti godhee daakuu wajjin waliin rukutee jechuudha. Kunoo duqeetiin ani fayyadamu immoo isa kanadha jechuudha. Akkuma argitanii wanti kun qamadiidha jechuudha. Duqeetii isa biyya keenyaa ittiin daabboo hojjennu osoo hin taane qamadii irraa wanta hojjetamudha. Kun qamadiidha jechuudha. Duqeetii adii isa garmalee adii sana osoo hin taane kun qamadiidha waan ta'eef biyyattillee namni hin fayyadama iddoo tokko tokkotti biddeena isaa waan ta'eef baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkuma waraqata isaa argitan duqeetii akka kana bitadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee tokko bareeda baay'ee gaariidha jechuudha. Qamadiidha waan ta'eef biyyattis qamadiidha. Daabboo isaas illee numa hojjetannaa. Namoonni tokko tokko immoo wanta argejjiin walitti dabalanii biddeen isaallee namoonni fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana duqeetii sana asitti naqadheen jira. Warroonni shakkiidhaaf jettanii gingilchaadhaan illee gingilfachuu dandeessu jechuudha. Garuu homaa tokko hin qabu shakkiidhaaf jecha ashaggiidhaan dhufa waan ta'eef warroonni shakkitanii keessaati gingilchaadhaan kunooni kana kun kan itti shayii calalan kanatu jira. Isumaananii keessaa gingilcha jechuudha. Shakkiidhaaf jecha malee homaa tokko hin qabu jechuudha. Homaa tokkoyyuu hin qabu shakkiimaaf jecha akkas godhaa jechuudha. Innaa akka kanatti gingilchitanii keessaati jechuudha. Hamma isin gahu hamma isin barbaachise haala kanaan keessaa gingilfattanii isaa booddee biddeessaa tolfachuu dandeessu. Yeroo bukeessitanii bukoosaa yeroo dheeraa namatti fudhata dhugaa dubbachuu fi sababi isaa akka xaafii biti waan ta'eef qamadiin sukkuummaa barbaada. Yoo seeraan sukkuumtanii biddeena bareedaa isinii bahuu danda'a jechuudha. Kun akkuma argitan kana ani amma gingilchaan jira jechuudha. Sababi isa gingilchaan koo xiqqoo waan taateef kan itti shayii calalanidha. Garuu irra guddaa isaadha malee kuni xiqqoo yeroo natti fudhata jechuudha. Kun akka kanatti dursee qopheeffachuun qaban ture garuu isinitti agarsiisuuf jecha simbiratti gingilchaa jira jechuudha. Akkuma argitanis immoo bishaan xiqqoo shillab godhee jechuudha. Haala kanaan asitti naqadhee jira jechuudha. Isaan isa kanatti. Akka kanatti jechuudha bishaan qopheeffachuu qabdu. Bishaan yeroo ho'istanii garmalee ho'isiinaa xiqquma ishee jechuudha. Otoo birraadha ta'ee rakkoon qabu amma biyyoota arabaa kam keessattiyyuu qilleensi qabbanaa'eera waan ta'eef xiqqoo ishee bishaan lab gochuu isin barbaachisaa jechuudha. Otoo akka duraa qilleensi ho'aadha ta'ee bishaan ho'isuuyyuu isin hin barbaachisu. Amma garuu qilleensi qorraa waan ta'eef xiqqoo ishee lab gochuu qabdu jechuudha akka dafee isinii bukaa'utti. Innaa kanaafuu xiqqoo ishee lab gootanii achi booddee raacata sana wajjiniin dura erga wal fudhachiifatanii akkuma argitan amma kunoo ashaboo itti naqachaa jira jechuudha. Ashaboo maankaa shayii tokko osoo hin taane xiqquma hir'uudha jechuudha.
hammuma isin gahu hammuma itti fayyadamtan akkaataa itti fayyadama daakuu keessaniittidha. Yoo baay'istanii ta'e maankaa shayii kana guuttanii sitti naqachuu dandeessu. Yoo immoo xiqqoo fayyadamtoota immoo gimmaasha isaatti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Amma ani hamma naga'utti naqadhee jira jechuudha. Amma kunoo akkuma argitanii qopheeffadhee ashaboo sitti naqee raacatuma irratti jechuudha. Kanan amma gingilfadhee innaa kanaafiyyuu kunoo harka koo dhiqadhee amma bukeessuufan jedha jechuudha. Suuta jennee raacata isaa wajjiniin wal fudhachiifannee achi booddee bishaan qopheeffannee sanallee xiqqeessinee itti fayyadamaa deemna jechuudha. Maaliif ergaan takkaatti yoo bishaan itti baay'ifne nu jaraatii gulata waan ta'eef bishaan xiqqeessinee itti naqachaa deemna. Ammaaf kunoo raacata isaa wajjiniin wal fudhachiisaan jira jechuudha. Suuta jedhee wal fudhachiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani duratti bukoo bukeessuu baay'een jaaladhas baay'een danda'as. Amma garuu otoon bukeessi waan yeroo dheeraa turuuf kanuma bukeessuun harki koo baay'ee tokko na laafa jechuudha. Danda'een bukeessu biyyatti dhugaa dubbachuu fi bukooleen bukeessinaa gaaran qofforraa aramaan aramnaa waan meeqa hojjechaa guddanna. Biyyatti irra hojii ulfaataa hojjenna jechuudha. Biyya arabaatti hojiin ammanatti nama dadhabsiisu cidaatii waan ta'eef ammanatti nama dadhabsiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijuma gadi jedhanii hojjechaa oolanii fi ijaa dhaabbatanii hojjechaa oolanii fi nama dadhabsiisa malee yeroo tokko hojiin akka biyya keenyaatti hojiin humnaa biyya arabaa keessa hin jiru jechuudha. Hojiin humnaa irra caalaatti hojii biyya keessaati jedhee yaada'anii akka kootti jechuudha. Innaa amma kana sukkuubuu dadhabee baay'ee harki koo na laafa jechuudha. Innaa akkasisiniin jedha yeroo baay'ee ani sayyuu koofillee yeroo baay'ee sayyuun koo anaan malee nan bukeessisiifattu jechuudha. Kottu naa bukeessetti anaan waamti baay'een jaaladha bukoo bukeessuu bakka dhaabadhee jilbeeffadhee harka lamaaniin saana guddaatti naqadhee yeroo daabboo toshiyanfaa yeroo bakka biddeen daboofaa hojjetanfaa akka kanatti bukoo bukeessuun jaaladha. Har'a garuu hammitti kana bukeessuuf hammam akka hin dadhabee anatu beeka dhugaa dubbachuufi. Innaa yeroon bukeessu immoo jechuudha ani guutuusaa viidiyoo isinitti agarsiisee bukeessaa jira osoo hin taane viidiyoo gidduutti dhaabeetanii waan ta'eef kanan bukeessaati jiru sa'aatii dheeraa namatti fudhata jechuudha. Suuta jedhanii sukkuumanii achi booddee daakuu isaallee wal fudhachiifnee kaanee sukkuummaa isaatti dirqama jechuudha. Yeroo dheeraatti fudhannee seeraan sukkuumuutii qabna jechuudha. Ani guutummaa viidiyoo isinitti otoo agarsiisa ta'e dhugaa bukoosaa bukeessuu bichaaf ani naannaa isaatii tokko natti fixeera jechuudha. Ani garuu viidiyoo addaan kutee waan wanni jedhuu fi viidiyoon gabaabbata jechuudha. Sababiin isaa viidiyoo dheeraa namni ilaaluu hin jaalatu waan ta'eef viidiyoo kuteetaniin jechuudha dhaabeetaniin bukeessaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu sinisillee yeroo bukeessitanii yeroo fudhadhaati seeraan bukeessaa jechuudha. Seeraan yoo bukeessitanii bareeda sinii ta'a jechuudha. Yoo sukkuummaa sirriitti argate kun akkuma argitan anamma viidiyoo dhaabee sirriitti hinqit godhee sukkuumee kunoo dhugaa argite akkuma argaa jirtan harka koo wajjin waliin gadhiisu saanaan illee nafaana ol ka'a jechuudha. Dhugaa dubbachuufi seeraan bukeesse jechuudha viidiyoo dhaabeetaniini. Kanaafiyyuu sinisillee yeroo keessanitti kennaati. Seera sukkuumaa kun akkuma argitan kana baay'ee bareedee jira jechuudha. Sukkuumaa sirriitti sukkuumee waan hin jiruufi haala kanaan wal harkisaa jira jechuudha. Kanarratti bishaan xiqqeessitanii itti naqxanii suuta jettanii wal fudhachiisuuti kan qabdanii. Iddoo kanatti bishaan itti baay'istanii sukkuumameera silaa yoo jettanii fi bishaan yoo fuutanii gixxitti gootanii sinjalaatti gulata waan ta'eef iddoo kanatti bishaan xiqqeessitanii itti naqattanii qallifachaa deemtu jechuudha. Sukkuummaan isaa dursee kunoo iddoo kanattidha waan ta'eef iddoo kanatti bishaan xiqqeessitanii wal fudhachiiftanii achi booda qallifachaa deemtu jechuudha. Yeroo qallistanis immoo garmalee qallisuu qabdu yeroo keessanii sababiin isaa hin furdata. Garuu duratti biyyatti qamadiin bishaan hin baatu jedhu garuu ani hin beeku. Asitti bishaan isaa godhanii yookaan iyyuu deebi'ee furdata jechuudha. Yeroo wanni ta'u yeroo dhaqee bukaa'ee jedhu deebi'ee furdata jechuudha. Kun akka kanatti bishaan xiqqeesseetti naqee qallifachaa deema jechuudha. Iddoo kanatti isinillee haala kanaan itti fayyadamaa. Namoonni baay'een nyaata Itoophiyaa hawwinee nyaata Itoophiyaa arraanii akkamitti hojjetannaa maalirraa hojjetannaa akkaataa akkamitti hojjetannaa namoonni jettanii
kunoo viidiyoon kun isin fayyada jedhee yaada dhugaa waaqa dubbachuu fi anillee yeroo hin argadhu yeroo baay'ee biddeessaa baay'ee naa tola garuu baay'ee naa bareeda garuu immoo yeroo hin argadhu darbees immoo maatiin koo manuma oolu waan ta'eef ganama yeroon hojii ijoolleen mana barumsaa deeman hojii mana keessaa nyaata qopheessuu tsidaatiitti waan hambisii ta'u yeroo isaan achi galan immoo koshinaadhaa hin ba'an jechuudha. Maatiin koo koshinaa keessaa tokko yoo dhufe tokko ba'a. Kanaaf iyyuu isaan biratti immoo nyaata hojjechuun baay'ee tokko isaanii foolii waa tokko hin jaalatan jechuudha. Biddeena yeroo tolchan fooliin isaallee hin ba'a. Akkasumas illee waxinnaa hojjetanii foolii godhata jechuudha. Kanaaf iyyuu ani amma kunoo isaan maatiin koo waan irraa deemaniif har'a hojjetachaa jira malee yeroo hundaa naaf hin mijatu. Akkuma argitan kunoo bukookoo qallifadhee asiin ga'ee jira jechuudha. Qassadhee bishaan xixiqqeessee itti qicaa kunoo amma qallisaan jira jechuudha. Qallatee dhufee as ga'ee jira. Otoo waa tokko na jalaatii wanni hin ta'iini. Kun akkuma argitan qamadiidha waan ta'eef sukkuummaa barbaachisaa seeraan suuta jedhanii hojjechuu barbaachisa yoo akkas hin taane hin gulata waan ta'eef jechuudha. Kun akkuma argitan bishaan xiqqeessee itti naqachaa jira. Haala kanaan qallifachaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee nyaata Itoophiyaa baay'een keenya hin dharraana. Ani dhugaa dubbachuuf nyaatota Itoophiyaa keessaa kanan irra yoo jiraate goommana xibsiif shiroo bakka baay'een jaaladha dhugaa dubbachuufi. Innaa shiroo fi goommana xibsiin dharra'e jechuudha. Egaa Waaqayyo yoo jedhee nagaan gallee nyaanna shiroosi. Maaliif shirootu hin argamu malee shiroof goommanatu hin argamu malee fakkeenya biyyoota kaanitti hin argama. Akka kootti biyyan jiru kana keessatti ani nama waliinis baay'inaan waliin beeku baqa bitanii ollaan irra bitanii wanneedhaan sanas hin jaaladhusi. Hanga Waaqayyo guyyaa nuuf kennee biyya keenya keessatti gallee waan barbaanne sana nyaannutti Waaqayyo nu gargaaru. Innaa kun akkuma argitan kana qalliseera jechuudha. Ergan qallisee haala kanaanii qadaadeetaniin jechuudha. Amma inni bukaa'utti kunoo tursiisee achi booddee kunoo maxabashaa kan itti inqulaalii xabbasanitti zayitii nyaanni ittiin qophaa'u jechuudha. Xiqqoo ishiitti qica jechuudha. Xiqqoo ishiitti qicee achi booddee sooftiidhaan kana jechuudha. Nani wanni godha jechuudha. Gaasiis immoo gaasii xiqqoo irratti osoo hin taane gaazii kunoo guddaa akka kanaa irratti hojjettu garmalees akka inni boba'u osoo hin gooniin qannastanii jechuudha haayilii isaa. Gaazii guddaa akka kanaa irratti fayyadamtu jechuudha. Kun akkuma argitanii bukoonni haala kanaan bukaa'ee hoomachaa'ee kan itti bareedu dhugaa baay'ee tokko bareedee jira jechuudha. Hoomacha isaa tonni fixatiin tolchuuti qabdu jechuudha. Gaafa inni dhaqee hoomacha isaa fixate garmalee isin jalaatii ija isaa isiniin bareedu waan ta'eef. Kunoo haaluma argitan kanaan gaazii jalatti banee jira waan ta'eef qadaada bardistis qopheeffadhee jechuudha. Akka qilleessi nu jalaa biddeensaa hin balleessineef qadaada bardistee akka kanatti qopheeffadhee achi booddee itti qadaada tolfadhaa jechuudha. Maaliif yoo qadaadne qilleessi hin galu waan ta'eef biddeen bareedaa nuuf ta'a waan ta'eef haala kanaatiin kun sooftiidhaan zayitiin itti naqee sana gisuma takkaa qofaafanii. Sooftiidhaan xaraga jechuudha. Deddeebi'ee osoo hin taane gisuma takkaadhaaf bichaan xaraga achi booddeetuma uumaa tokkoyyuu hin wanni godhin akkasumatti cal jedhee toshaa jechuudha. Uumaa hin qabatu waan ta'eef maxabashaan isaa kunoo kan sibiila sana osoo ta'e hin qabatan kun garuu sibiila miti waan ta'eef hin qabatu jechuudha. Innaa akka kanatti kunoo ani beekee maxabashaan xiqqoo waan taateef jechuudha. Isatti naannessanii toshan naannessuu hin danda'u maxabashaan xiqqoo waan ta'eef cirfaamaa fuudhee irra naqetaniin maxabashaama sanaa waliin gagga'a jechuudha. Akkasitti baay'ee bareeda yoo naannessitanillee naannessuu dandeessu yoo maxabashaan keessan guddaa ta'e garuu kan koo maxabashaan koo xiqqoo waan taateef naannessee toshuu waan hin dandeenyeef kun akkasumatti maxabashaa irratti gadi naqee isumarraatiin waliin ga'a jechuudha. Innaa haala kanaan kunoo tolchuu jalqabee jira. Biddeensa baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Baay'ee naa bareedee jira. Innaa isinillee akka tolfattanii itti fayyadamtan abdiin qabaa. Kaameraa namni waan naa qabu waan hin jirreef wanni irra kaa'ee waan an hojjechaa jiruuf baay'ee isinitti mul'atu akkatti biddeensallee bareede. Innaa akkasitti kunoo ammasillee irra deebi'ee nan xarage jechuudha. Xiqqoo ishee wanni taanaani. Innaa kanaafiyyuu kunoo haala kanaan akka kanatti biddeen keenya tolfannee arraa tokko malee itti fayyadamuu dandeenyan isiniin jedha. Kun akkuma argitan kan akkasittiin waliin ga'a jechuudha. Akka kanatti
cal jettanii yoo dhiistan iddoo tokkotti siin jalaa furdatan ta'e hamma bukoosaa xumuramutti kun akka kanatti waliin ga'uu qabdu jechuudha maxabashaa irratti. Kun akkuma argitan biddeensaa kana fakkaata jechuudha. Bareedee naa bahee jira xiqqoo abiddi jala ta'ee iji isaa gurguddate malee baay'ee tokko bareeda. Isinillee toshadhaatti fayyadamaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon guyyaarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Biddeen koos toshadhee xumuradhee jira. Isinillee toshattanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Yaada qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa. Isiniin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo biraa hangan qabadhee dhufuutti nagaan naaf turaayi. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf kaa'aa. Laayik sheer gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif qooda. Warroota akkuma keessanii biddeena hawwaniif qoodaan isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa har'aayyuu. Viidiyoo guyyaa biraatiin immoo viidiyoo addaatiin viidiyoo bareedaadhaan akka walitti deebinu abdiin qaba. Yaadni keessan immoo na barbaachisa. Yaada keessan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jedha. Egaa haa nyaannu biddeen keenya kana fakkaata. Egaa waxii immoo yeroo biraa hojjedhe biddee kana wajjin kan nyaatamu isiniif qabadheen dhufan isiniin jedha. Hangasitti turtii gaarii baay'ee.